Wallaggaa bahaa aanaa kiiramuutti haleellaan hidhattoota finxaalayyaa Amaaraatiin raawwatamu cufee guyyaa lubbuun namaa darbaa qabeenyi hawaasichaas saamamaa jira. Haleellaa wiixataa lafa barii jala hidhattoonni kunniin ganda Ashuu jedhamtu keessatti raawwataniin lubbuun dhalattoota Oromoo 17 ta'anii darbeera. Horiin hedduun saamamuus ragaan aanicharraa arganne ni mul'isa. Haleellaa kanaan obbo Balaayii Dinqaa dabalatee namoonni 17 rasaasaan rukutamuun jimlaan ajjeefamanii jiru. Haleellaa daguutti baname kanaan maatii tokko keessaa hanga nama 4 dhume kan jedhu mucaan obbo Balaayii Dinqaa aanaa kiiramuu keessatti gochi Dugugaa sanyii itti fufiinsaan raawwatamaa jiraachuu OMN'f himeera. Galatoma rakkoo uummata keenya jalqaba akka sagalee ta'uuf carraa kana uumuu keessaniif baay'ee galatooma. Taateen kun yeroo dheeraa lakkoofseera erga jalqabee darbee amma mana hunda tokkoon kan seenaa jiru. Kan kaleessa ta'e sanyii Dugugaadha jechuun hin danda'ama. Bakka tokkotti namoota maatii nama 3 nama 4 ta'utti bakka tokkotti mana tokko keessa nama 3 nama 4 namoota 17 walii galanii gochi kun kan raawwate gaafa 18 ganamatti bari'u sa'aatii 11tti kan inni raawwate. Sana keessa gatii guddaa kaffalanii maatiin kan keenya abbaa keenya Balaayii Dinqaadha kan isa wareegan. Abbaan koo umriitiin 57 hanga 60 gidduu jira. Nama of danda'aadha. Nama amma gaafa wareegamu daangaa sana eeggataa turanidha. Miseensotuma firoota keenyallee dabalatee erganii isaan ajjeechaa sana irratti raawwatan halkan bakka isaan rafanittidha kan isaan marsanii bulanii sa'aatii 11tti dhukaasa irratti bananii kan isaan uummata kana iddoo tokkotti nama 17 tokkotti kan isaan fidan. Bakki gochi kun itti raawwate ganda Ashuu jedhamutti amma sodaan guddaan wanti raawwatee dhagaan kana duraa duuba deebisuun hin danda'amu. Amma uummanni naannoo sana jiru haala hamaa keessa haala hammaataa keessadha kan jiru. Qaamni kamii uummata kanaaf ga'ee oolchuu hin dandeenye. Rakkoon kun mana hundaadha kan inni seenee guyyaa hundaa naannoo sun akka dhiigetti akka boo'eetti kan jiru. Abbaa isaa dabalatee haleellaa lubbuu namoota 17 balleesse kana faannoo fi milishaa Amaaraa mootummaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifamanii ergamantu hidhattoota duraanuu hawaasicha keessa jiraataa turaniin wal ta'uun raawwatee kan jedhu dargaggoonni kun gochichi beekamtii fi deeggarsa qaama mootummaatiin raawwatamaa jiraachuus OMN'f ibseera. Namoonni gocha kana raawwatan namoota naannoo biraarraa dhufanis makataniiti. Faannoon Amaaraa liyyuu Amaaraa kun naannoo sana milishoota qaama mootummaa ta'anii gara finxaaleeyyiitti of jijjiiran achumatti hidhatanii uummatuma Oromoo garee uummata Oromoo ajjeese buqqaasu nuuf hundeessanidha. Humna leenjiidha. Meeshaa snaayiperii mataraayyasii meeshaa gurguddaatiin kan isaan waraanan baay'ina guutummaatti ajjeechaa kana raawwate walitti qindaa'anii qindeessummaa isaaniitiin warra aanaas dabalatee itti gochuun kan raawwataa jiru. Mootummaatti harka keessaa qaba. Mootummaatti loojistikiitiin gargaara. Gaafa uummanni deemee mootummaatti iyyatu abaluun keessan shaneen keessan saniif dhumatu deebii jedhu kennu. Uummanni ofirraa hamma danda'u ittisaa ture. Amma hafuura dhumaa baafatanitti ofirraa ittisaa turan. Garuu hin danda'amne gandoota jalqaba ganda reestuu somboorraa ka'ee haarootti ce'ee kun hundumtuu buqqeera qaama aanaadha. Kan hundumaarraa gaafa uummanni bobba'u aanaan meddaas haa ta'u innis waan ittiin uummanni itti ofirraa ittisu leenqinni irraa ittisuu miti. Sana dursanii irraa hiikaa turan hamma danda'anii faallaa isaa immoo uummata Amaaraa kana shaniin ofirraa ittisu jedhanii meeshaa amma funyaanitti hidhachiisaa turan. Waan immoo deebi'anii uummata kana waraana. Kanaaf uummanni ijaaramee ofirraa ittisuu hin dandeenye. Humna isaaniitti ol ta'e qaamni mootummaa irraa ittisuuf fedhiin qabu taa'ee ilaalaa jira. Amma aanaan kiiramu guutummaan gandoonni isaa buqqa'anii magaalaa aanaa irratti qofa namni sana ishee jiru. Haleellaa ji'oota 4 darbaniif hidhattoota kanneen itti fufiinsaan raawwatamaa jiruun aanaa kiiramuu qofatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 228 darbu ragaan aanicharraa arganne ni mul'isa. Horiin kumaatamaan saamamanii gara naannoo Amaaraatti ceesifamaa jiraachuu midhaan saamamuu fi manneen 800 caalan hidhattoota kanneen barbadaa'u ragaan arganne kun ni agarsiisa. Aanichatti manneen barnootaa 44 fi dhaabbileen fayyaa 23 ta'anis hojiin ala ta'anii jiru.
Akka jiraattonni jedhanitti magaalaanichaa kan taate kiiramuurraanii kan hafe gandoota baadiyyaa mara keessa namni buqqa'ee jira. Aanichatti qofa namoonni 100,000 fi 20,000 ta'an haleellaa raawwatameen qe'ee ofiirraa buqqaafamanii balaa jala jiraachuu ragaan keessoo bulchiinsa aanichaati OMN qaqqabe ni agarsiisa. Gochicha duubaa qaamni mootummaa jiraachuunis ifatti waan mul'atudha jedhu jiraattonni haleellaan raawwatamu bakkuma qaamni mootummaa jirutti ta'uu ibsuun qaama yeroo ammaa hidhattoota naannoo Amaaraati as ce'an waliin ta'uun haleellaan irratti raawwatu hedduu isaanii kan hidhachiises qaama mootummaa ta'uu ibsan. Haleellaan kun aanaalee Amuruu, Jaartee, Abee Dongoroo, Guuchoo Giddaa Ayyaanaa fi aanaalee ollaa naannichaa birootti itti fufuun guyyaa guyyaan lubbuun namaa gaaga'amaa jiraachuu hawaasni buqqaa fi qe'eensas mancaafamaa jiraachuu odeeffannoon jiraattotaa fi qaamolee garaagaraa irraa OMN qaqqabe ni mul'isa. Oduudhuma walqabatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti haleellaa humnoota finxaalayyaa Amaaraatiin uummanni nagaan ajjeefamaa jira. Aanichatti hanga yoonaa haleellaa kanaan namoonni 100 ta'an ajjeefamuu fi manneen 3,000 caalan gubachuu himu jiraattonni. Haleellaan kun qaama mootummaatiin kan deeggaramedha jedhu Abrahaam Birruu guutuu oduu kana qopheesseera. Haleellaan qindaa'aa humnoota hidhataniin nurratti kan baname fulbaanumaa kaaseetii jedhu jiraattonni aanaa Amuruu OMN fi yaada isaanii kennan. Haleellaa wal fakkaataan kun garuu bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eegalee dabree akka ture maanguddoonni lama ka OMN dubbisee himanii jiran. Haleellaa fulbaanaa asiitiin yoo xinnaate namoonni 100 caalan hanga yoona aanaa Amuruu keessaa humnoota hidhatanii naannoo Amaaraa irraa dhufan kanaan ajjeefamuu himanii jiru. Ajjechaawwan raawwataman kan nama suukkanneessanii fi dhaga'uuf ulfaatanii jiru. Hawaasni du'uun waan haaraati miti. Kan baay'ee nama gaddisiisu, nama ajaa'ibsiisu olaanaan takkichi nama mana keessatti gashanii gubuu sana. Namatti manatti galee gubate. Namatti manatti galee gubate lubbuun utuu jiru. Eddee du'ee booda immoo qoraan itti guuranii gubate guyyaa kaleessa ganda cidhatti keessa. Maatii keessa nama 9 du'eera. Abbaa warraa fi haadha warraatti bakka takkatti dhiitiin du'uun cuubeedhaan kan qalametti jira. Ni qalame morma kutame akka loonii. Kanaafanii dubbichi gaashaadhaaf jibbisiisaa kana jedhee sitti oolime gurra dhaggeeffatu fi jaalaaluuf suukaneessurraa kanaaf waan biyya fayyadu jedhee yaadu. Irra caalaa gandoota aanaan Amuruu qabdu 21 irraa hawaasni buqqa'eeti jiraa jedhu. Maatiin buqqa'e gariin Daggala, gariin immoo magaalota aanichi qabdu kan akka Agamsaa fi Oborraa qubatee jira. Warri kun immoo firaa fi aanteetti baqatanii jiru jedhu. Oomishni midhaanii ooyiruurraa jalaa gubachuu beelani baay'een saamamuullee dubbatu jiraattonni. Ganda akka Agamsa baadiyyaa ka jedhamu, Lumawaalli ka jedhamu, Oolloo, Jawaaj Migir, Jaaboo Dubban, Sammoon Laamuu kuni, Dambiin, Oofii, Mamus Gabayaa, Shokkee, Cidhattii, Goobuu, Wandaboo, Siddan kan jedhamu kun guutummaatti ganda buqqa'eedha. Inni kaan walakkaadhaan kan buqqa'es ni jira. Kan walakkaadhaan buqqa'an kun kan dama kannoo kan duuni baay'ee keessatti ilmaa heddummatu ganda Ejeree Goromtii maatii hedduutii buqqa'ee gandi walagee kana walakkaan isa guutuutti ullee jechuu dadhabne gandi warra beeraa akkuma kana. Jaabuma Doobban yoo jenne abbaa warraa 600 qaba. Siddan yoo jenne abbaa warraa 650 ol qaba. Sammoon Laamuu yoo jenne 700 ol qaba. Ka hedduu qabeenya maalii ka badhaadhe haalittiin qaba ka jettu qabeenya guddaa ka keessatti heddummate. Siddanii fi Sammoon Laamuuti beeki. Inni kun hundumtuu barbadaa'ee jira. Kanaaf kana jedhee si himuu hin danda'u. Loon gara biyya Goojjamitti guurame kan qalame. Haleellaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa kanneen waraanni mootummaa itti makamee deeggaraa jira jedhu. Kanaan dura mootummaan ofiisaa irra deemee manoota gubaa ture, uummata ajjeesaa ture, qabeenyas barbadeessaa ture. Amma immoo isaaniin fuuldura buufachuudhaanidha. Isaati qabeenya sana hundumaa barbadeessaa jiru. Amma hidhannoos asii lootistikii mootummaan laatees fakkaatanii adeemu garuu waraanni mootummaan itti makamanii itti raawwataa jiru. Guddaadhaaf jabaan dhiibbaa karaa qaamota biyya bulchanii kana hirmaannaa dhabuurraa kan ka'e malee. Guyyaawwan badiiwwanii fi dararaawwan akkanaa raawwataman naannicharraa mootummaan neetworkii bilbila akka balleessullee dubbatu. Haleellaa wal fakkaataan aanaa Jaardagaa Jaartee keessas akka jiru
hawaasa godina Horroo Guduruu Wallaggaa irraa odeeffannee jirra. Bulchiinsa aanaa Amuruu dabalatee caasaan mootummaa godinaa rakkoo kana furuuf carraaqqiin godhe akka hin jirre hawaasni hima.